Subscribe godhaa himi. Subscribe. Kai. Subscribe godhaa. Subscribe godhaa himi. Subscribe. Odeessi gizoon. Maali gaa yeroo biraa miidiyaa hojjetu itti wanta ta'eef rakkoon hin jiru amma leenjii ani waggaa tokko rakkeera. Subscribe godhaa jedhe. Dara deebiin. Gorroon ilaali. Gorroon ilaali. Gisee ol ka'ee bahee sokkee karaa qabachuuf ka'ee ta'e hin beeku. Lafatti nu naquuf ka'eessa isheen tokko ortodoksiin kadhattu ol fuute. Ol fuute. Ati calma dandeessa. Ana talma garaa kootti naan kadhadha garuu. Na ool. Yaabbachuuf ka'ee ganaa mana keessa baanee baay'ee deemnan se'e. Boolee keessa. Boolee keessa jechaadha gisee addaraasha keessaa baata miti. Mana keessaa baanee deemnan se'edha addaraasha keessaa gisee ba'a. Eenyu keessi teessisiree waan bareedaa? Teessisanii. Tikkeetti sirraa fuudhan. Teessisanii ilaalanii. Dhaqanii nu kaa'an. Ati ofii kee ilaalee lakkoofsi kee meeqa akka ta'e? Nagaa waaqessiniif habaatu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessan miti ani obboleettii keessan nagaa kooti har'a keessummaa isiniif hidhadhee dhufeetan jira. Haa ta'uyyuu malee yeroo darbe jechuudha dhimma shiroo dhimma maali akaayii akkasuma immoo waa tokko jechuudha viidiyoo darbe argitaniitu akkasuma immoo afaan arabiffaa yeroon siisterii kobarsaa ture baay'een keessan beektu. Amma immoo jechuudha erga biyya arabaa kan dhufte meeqa fixxe immoo? Torbee sadii fixxeetti jechuudha. Torbee sadii fixxeetti amma kun rifeensa narraa hiiktee erga isheen dhufte amma qananaan jira jechuudha baay'ee rifeensa narraa hiiktee narraa dhooti. Dhugaa baay'ee sanatti tolee jira jechuudha. Dhugaa dubbachuuf mana arabaa keessa taa'een mataa koo seeraan filadheen beeku yeroo viidiyoo hojjedhu ta'e malee baay'ee akka nama biizii nama godhu beektu. Hin beektu gaa yeroo hojii fi yeroo miidiyaatti baanu wanta hundumtuu garaagara jechuudha. Isheen garuu erga dhuftee waan baay'ee jechuudha kan isheen na fayyadde. Haa ta'u malee amma gaaffiinsi gaafa maqaan ishee Misgaanee jedhamti jechuudha. Sumaanii amman jechuudha dura yeroon biyya jiru biyya alaa yeroo jedhan biyyi alaa kuni lafti isaa warqii natti fakkaata. Waan warqiin irra deemamu wayii natti fakkaata jechuudha walumaa gala. Mee ati amma yeroo baay'een hin dhufiin jedhee si lolee tureera. Ati garuu dhufee argamu malee jette. Haa ta'u malee immoo ufteetta. Mee yeroon ani duraan haala biyya kanaa sitti himu yeroo ati immoo ufuuf qophoote. Biyyi kun mee maal fakkaata jettee sammuu keetti yaaddati? Biyyi kun waanuma bareedaa. Sagalee ol kaasa. Waanuma xuru waanuma bareedaa natti fakkaate. Waanuma warqeen hangada ustee waanuma gisee makiinarraa buutus ta'ee xiyyaararraa buutu fooqimatti balansi. Kana gisee mootummaa makiinarraa buunee biiroo seenuuf gisee jennu. Makiinarraa buunee abiddatu bobaansee wayyaa koota go'ee na gube jenna. O'asaa jechaadha. Areedaa wanti magaaluma guddaa jiru seedaa akka gammoojjimaa jirtu isin eeman isinii bareemaniise. Maal sitti fakkaata mudannoo ishee mudate asumaan isinii hima obboloo tokko. Silaa akka seera isaatti tikkeetti lama cituufii qaba. Isaan zalaaqee Itoophiyaa dhufanii immoo baay'een keessan hin beektu. Riyaad bakka jedhamutti bu'an jechuudha akka Suudiitti. Riyaaditti. Riyaad irraa immoo gara Dammaam dhufuuf silaa xiyyaara lammaffaa qabatu turan. Haa ta'u malee imbaasiin achi immoo maal godhe beektu? Gatii tikkeetti xiyyaaraa isa biyya kana dhufu jechuudha. Aanaa nuti keessa jirru hambifateeti. Konkolaataatiin isaan fe'e sa'aatii meeqa deemtani? Sa'aatii sadiitti buune. Sa'aatii 10tti immoo achi biiricha geenya. Ila gara sa'aatii 5 deeman jechuudha la konkolaataatiin obboloota ko. Akkuma ufanii xiyyaararraa bu'aniin jechuudha. Konkolaataatiin deemsisanii ijoollee jechuudha. Yeroo deemsisan kana isaan ganaa akkuma xiyyaararraa buuneen mana galla wayii isaanitti fakkaate garuu deemsa ho'a kanaan deemsa sa'aatii 5 yeroo deemani hinuma duune ani jechuudha. Ho'asaa
yeroo ammaa ganna mitiire gannaa keessa dhufanii jechuudha qorra keessa. Gaafa asitti dhufanii ho'a arganii jireenya haaraa itti taatee jechuudha. Tole haa ta'u malee amma gaafate amma fakkeenyaaf amma yeroo suuraa irrattis ta'u viidiyoo irrattis yeroo na argitu mani xinnoo tokko amma uffatuma jijjiirra'ee mataa fila'ee nama miidiyaatti ba'a jechuudha. Kun qubna gara. Garuu immoo gaafa uftee kushinaa keessatti akkasitti na argitee yuunifoormii hojii uffadhee yeroo na argitu ammaa sitti fakkaadhe. Boositti majaartii wayii tokko si seepa nama biraan si seepa waaqa deebiin si argee si axarreeffadhee malee. Nama bira argitanii hundumtuu natti addisiite. Argitanii obboloota akkasumaatiin hubadhaa egaa. Namni miidiyaa irratti beekamuu fi qaama yeroo bira ga'amu garaa garaa jechuudha. Waanuma shirgudda'ee si eegee wayii seetiiti. Akkasuma gaafa mana kana seentee jalqaba yeroo maatii kana ol seente maatu sitti dhaga'ama. Garuu na sodaadhe baay'ee. Waan hin dubbadhu na biraanis. Isaanillee simannaa gaariitiin na simatanii turani. Ani immoo gafaanichi saaraa waan natti ta'eef egaa dubbachuunis ulfaata malee atis jirta bakka kunaa buute. Amma tokko sodaa keessa kee jira malee sodaanu afaan sii ta'e. Afaan taatee naa dubbatte. Dhugaa dubbachuuf obboloota asirratti dhugaa waaqayyo galatu. Akkuma nama beekanii ho'isanii ma simatanii jechuudha dubbisanii jechuudha manaamiin koo ijoollee ishee hundumtuu maaliif jennaan akka uftus baay'een eegaa turaniiru durumaanis jechuudha isaanumatu immoo viizaa ergatee fichisiifate waanta ta'eef duras suura ishee arganiiru. Akkasiis isiniin jedha otoo mana haaraa tokko an dhaxxeettu ta'e kana caalaa bitaachisitti ta'a garuu. Asumaatiin amma fakkeenyaaf Itoophiyaa keessaa yeroo amma fakkeenyaaf boolee galuudhaaf jettu amma maatii yeroo si biraa deemuuf jedhan mee maal sitti dhaga'ame? Natti isaaniin dhiisee dhufuu qabu gadda guddaan natti dhaga'ama. Maaliif biyyan beekne dhufaa jira waan ta'eef waa'een arguun qabu asitti. Kanaafiyyuu gadda guddaan natti dhaga'ame. Booseetta takka. Boonee sitti Eshi boolee keessatti mudannoo qabdaa xiyyaara yaabbachuuf jettes akkasuma ijoollee afaan wallaaltes ta'an fakkeenyaaf ijoollee baay'een amma afaan Oromoo beeku Amaariffas beeku ijoolleen tokko immoo afaan Amaariffaayyuu hin beekanii jechuudha. Kana keessatti maal si mudatee jira? Mudannoon illee amma kanaatti miti garuu xinnoo ishee isheen tokko ijoollee warra nagaggeessaa dhufaniiran nama achi keessa biiroo sanaati kan dhufan dhufaniiran hin jiru. Hundumni isaanii Amaariffaa bichaa dubbatu seenaa nuti. Garuu sirriidha amma nuti wal faana turretti Amaariffaa mana haasa'u malee afaan Oromoon hin jiru. Ijoolleen biiroo keessanii sun. Warri nu faana achi biiroon sun baasee wal faana boolee deemne jechaadha. Achi ijoollee nagaggeessanii gallee gizee boolee waa addaraasha isaa keessa gizee ta'e afaan Oromoo natti haasofte. Ani kun hin edaata afaan Oromoo beektaa hin jeen. Nan beekanaan jette. Dura Amaariffaa malee waan dubbattu? Waan tokko eeyyuun dubbattu qaba. Naati wada beektaa na nan beekanaan jette maaf afaan Amaariffaa bichaa natti dubbattare calluma na jette. Kanadha. Kun akkasii ijoolleen keenya afaan lama beektanis jechuudha. Warra afaan Oromoo beeku afaan Oromootti dubbadha warra afaan Amaariffaa dubbaa malee akka nama afaan Oromoon dhageenye tokko kan of qombaa'e. Dhugaa kun mudannoo nama tokko qofaa miti. Ijoollee tokko Finfinnee keessatti afaan Oromoo badaan dubbatan. Garuu yeroo ammaa kana namni afaan Oromoo hin dubbanne hin jiru. Garuu ijoolleen tokko of qabu jechuudha. Haa ta'u egaa. Mee jalqaba yeroo xiyyaara yaabbatte mee maaltu sitti dhaga'ame shinti beetii keessa deemuuttis ta'u hirribni si qabateera keessatti? Takkaayyuu seenee ol jedheeyyuun ilaalleen maal dooma buunitti bicha. Ijoolleen ol ka'ee bicha waan lafatti nu naquuf ka'ee fakkaa'een na'e. Sirriya yeroo ol ka'u. Gizee ol ka'u garuu gizee machiitii ka'uun beekama ol kaafiinsa jechaadha.
garummaa gisee ka ol ka'ee bahee sokkee karaa qabachuuf ka'eete hin beeku. Lafatti nu naquuf ka'eessa isheen tokko ortodoksiin kadhattu ol fuute. Ol fuute. Ati calma dandeessa. Ana calma garaa kootti naan kadhadha garuu. Na oolchi. Na oolchiin jedhan. Nan kadhadha ammas immoo ni lammaffaan. Ani xiyyaara gisee yaabbachuuf ka'e ganaa mana keessa baanee baay'ee deemnan se'e. Boolee keessa. Boolee keessa jechaadha gisee addaraasha keessaa baata miti. Mana keessaa baanee deemnan se'edha. Addaraasha keessaa gisee gisee yaabbachuuf kaane mana keessaa baay'ee fagaannaan se'e haqee man xiyyaara yaabbadhe bichaan arge. Wayi masalaalisa walitti ejjiteera. Masalaalisa walitti ejjiteera. Baay'ee balaachu. Manuma keessan deemaa seete? Manuma keessan deeman see warri waddoo nama qaqqabsiisan dhaabbatu. Gaafa seenu obboo keenya. Lakkoofsa meeqa? Lakkoofsa yaadatta? Lakkoofsa tikkeettii kee? Yaadadhu. Lakkoofsa ilaalle? Eenyu keessi teessisiree waan bareedaa? Teessisanii. Tikkeetti sirraa fuudhan. Teessisanii ilaalanii dhaqanii nu kaa'an. Ati ofii kee ilaale lakkoofsi kee meeqa akka ta'e? Rakkoodha. Akkasii obboloota kooyee turtiin waliin gootaniif galatoomaadha. Mudannoo biraas jechuudha. Mee akkasuma immoo mudannoo nyaata dhugaa dubbachuuf obboloota koo garuu hamman dhufee argetti hamman ofii hojjedhutti jechuudha. Karaa nyaataa amma yoonaa yoo ibee wanni monokiyyaa bichaa na didde malee waan jettu nyaata arabaatti babbarteetti. Akkasuma hojiis immoo jechuudha achitti barsiisaniiru yoo ibee afaan hin barsiisne malee. Omaan jettu mucittiin qaxaleedhaan isiniin jedhaa akka keenya sana oroo otoo homaan beekin otoo waan tokko hin beekin ufne sana miti jarri xinnoo fiildii barumsaas fudhataniiru garuu afaanicha kana malee garuu afaan biyyaamaan barsiisan afaan oromoo miti afaan amaariffaa miti maali afaan arabiffaa hin barsiifne malee jechuudha homaan jedhaniin isiniin jedhaa. Turtii nu waliin gootaniif galatooma mudannoo biraas immoo amma walitti deebinutti nagaan nu tura laayik sheer godha mee sabskiraayib jedhame. Subscribe godha hime. Subscribe. Kai. Subscribe godha ji. Subscribe godha jime. Maal egaa yeroo biraa miidiyaa hojjetu itti waan ta'eef rakkoon hin jiru amma leenjii ani waggaa tokko irra ta'e subscribe godha jedhe. Gorroon ilaale. Gorroon ilaale. Amma dafii rifeensa kana narraa gadi qabe. Subscribe godha jedhe. In kolfiimee siiresii malee. Subscribe. Subscribe.